har'a yakki Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru yakka waggaa 30 dalagamee beeyne sirnoonni darban saba ummata Oromoo irratti lammiilee nagaa irratti raawwatanii beeynetu obboloota keenya ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jira. Har'a garuu Oromoo atiin waan ofii keetii dubbachuu dadhabdullee seenaatarri Ameerikaa deengadamaa siin jedhe. Warroonni fakkeenyaaf itoo foromii dhaggeeffachuu dandeettanii Antoonii Bilinkanii illee maxxansee jira. Seenatartichilleen tiwutarii isarraa maxxansee jira. Anuu poostu godhee jira. Maal jedhe? Yakki Yukureen irratti raawwatame fi yakki Itoophiyaa keessatti raawwatame gargar baafamee laaluu qabuu jedhe. Lolli Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu jiru akka waliigalatti lubbuu namoota nagaa 500 ol galaafatee jira. Yakkoota waraana war crime against humanity isa jennu yakkoota waraana gurguddoo ajajoota mootummaatii fi hooggantoota olaanaatii fi ajajoota waraana Itoophiyaatiin raawwatame. Kana ammoo Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaatii fi sirna Abiyyi qofa osoo hin taane Isaayyaas hin dabalatee jechuudha. Yakki gaanfa Afrikaa biyya Itoophiyaa irratti raawwatamee fi yakki Yukureen keessatti raawwatamaa jiru gargar baafamee ilaaluu hin qabu. Attention qofti waan Yukureen qofaaf kennamu hin jiru. Mention is a mention yookaan ammoo human is human ilmi nama ilma namaati. Yakki gurguddatu raawwatamaa jira ka jedhu ibsa baasanii turan. Ibsa kanarratti ammoo Antoonii Bilinkan mootummaan Ameerikaa yeroo kalutti ejjennoo isaa ifa godha. Kana ammoo ka godhu gama mootummaatiin qofa loogoo osoo hin taane jarmoota siyaasaa fi mormitootaa fi lammiilee biyyattii uummata nagaa as a personal uummata nagaa beektota hayyoota kam wajjin yakkoota mootummaan Itoophiyaatii fi biyya sana irratti raawwatame ka qaamni hidhatee raawwates. Kana yeroo jennu Abiyyi qofa irratti osoo hin taane qaamni hidhatee socho'u kamuu fi mootummaanis raawwatan hunda isaanii daataa ifa godhuuf jirraa jedhan. Har'a ammoo mootummaan Abiyyi jaarsota ergatee miila Joo Baayidanii fi Antoonii Bilinkan irra kufee nasattara waan isin naan jettaniin furadha. Garuu badii fi yakkootaan dalageef dhiifama naa godhaa naa araarama ammoo waan isin jettaniin godhaa qabxii awwalaa kaa'ee jira. Balbala banuu karaa banuu bajata mootummaa keessattuu ispeeshaalii wanni isaan fookas irratti godhan waa'ee naannoo Tigraay waa'ee naannoo Oromiyaa dantaa Oromiyaati. Atiin iyyi Facebook irraa TikTok irraa bakka barbaadde irraa maarree ol darbaa taap jechuu dandeetta. Baay'isooyi dhiifama naa godhaati. Yoo warroonni hedduun namoonni hedduun kanatti mufattan taati. Noof kolcha. Har'a namoonni hedduun comment like share taap gochuu dandeettan. Garuu akkasii like fi share gootan quba keessan tuutan sanitti lubbuu namaa Abiyyi galaafachaa jira jechuudha. Ana wajjin nanamanina ana wajjin naasa'ina. Warroonni qubee afaan Oromoo dubbisuu beeytan gabaasa BBC afaan Oromoo deemaati dubbisa yoo isin dhiigan booyin. Godina Shawaa Kaabaa aanaa jaarsoo keessatti yakki duguggaa sanyii gochi yakka waraanaa gochoota jajjaboo gara jabina ilmaan Oromoo irratti raawwataman. Kan raawwate diinaa miti beeki. Kan raawwate alagaa miti. Garuu diina caalu fira keettuu gochoota kana raawwate. Ilmaan Oromoo Tuulamaa Shawaa Kaabaa aanaa jaarsoo irratti gochi duguggaa sanyii raawwatamee jira jechuudha. Maaliif raawwatan? Gaafa Karrayyuun abbootiin gadaa Oromoo Karrayyuu jumlaadhaan poolisii ajaja Shimallis Abdiitaatiin rashanaman dantarran kaannetiin laafistetti ilaaltaatiin homaa sittiin fakkaanne guyyaa lama iyyita callifti. Hacaaluu hojjetan guyyaa lama hin beekan Oromoon akka guyyaa lama iyyee caacataa callisuun beekan. Dhugaa isinitti himan. Kana sirriitti diinni si baree jira. Garaa kee keessa kee diinni si baree jira jechuudha Oromoo. Deengadda ummata nagaa kan nagaan bahee qotatee bocatee galu ka qaala'insi jireenyaatii fi tasgabbii fi nageenya dhabuudhaan gaaga'ama jireenyaa fi gaaga'ama uumamaatiin wal qabatee rakkoo fi cimimmuu hamaa keessa ummata jiru ummata nagaa duroon hin tuman wantumne isin ka miidiyaan gabaasu malee yoo hin dhageenye jechuudha. Ajajaan waraanaa waliigala Itoophiyaa Biraanuu Juulaa Oromoo Shawaa
Araarsaa Mardaasaa itti gaafataman poolisii komishinera Oromoo itti gaafataman balalii xayyaara raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa waliigala itti gaafataman Oromoo kan jeetti ajaju kan diroonii ajaju kan rookeetti si tajaju kan taankii si bobbaasu kan waraana si bobbaasu kun hundi isaanii ilmaan Oromooti. Oromoo himatan maqaa Oromoo himatan. Garuu har'a yakka naannoo Tigraayitti hojjetame oltu ilmaan Oromoo irra raawwatamaa jira. Mee hoggantoota abbootii gadaa Oromoo jumlaadhaan qabanii rashanan kan paartiin badhaadhinaa amane kan hoggantoonni naannoo Oromiyaadhaa amanan nutu raawwate qaama keenya jedhanii taayya dandaatii fi tana kaanfaallee fudhatan amananii irra shafaaffananii bira taran. Har'a garuu ilmaan miskiinanii irratti OBN gabaasee jira yoo argitan Oromoo yoo na dhageeffattan yoo nama dhaga'u nama qayyabatu taatan OBN gabaasee ETV gabaasee Faanaan gabaasee ummata nagaa warra waraana fakkaanne yaa Oromoo isin waraana bilisummaa Oromoo miseensa waraana bilisummaa Oromootii fi ummata waa takka keessa hin jirre kasattuu nama kiiloomeetira tokko guluuf enerjii isaan beekama. Jaarsa waggaa 60-70 qabalinee ajjeesuun shanee qabnee jedhan maqaa ittiin Oromoo cabsan taargaa ittiin Oromoo balleessan laala waa lama filadhaa waa lama laala dhageeffadhaa. Gochi dheengadda raawwatame gocha Booranaaf Gujii keessatti raawwatameen gargar hin jiru. Yakka waraana abbootii gadaa Oromoo irratti raawwatame har'as dirooniidhaan sii dabalaa jira. Maaliif gaafa dirooniin Wallagga irratti raawwatamu hin callifnee arrallee callisaa jirtaa borillee godina Oromiyaa guutuu waliin si gahaa jechuudha. Okay. Mallas Zeenaawii maal jedha beektanii? Buzuun hizba maqannas ichaalaa jedhe uummata baay'ee kan hir'isuun hin danda'amaa jedhe. Kaalkuleeshinii san ammoo Abiyyiitti fayyadamaa jira. Akkamitti itti fayyadamaa jira Abiyyi? Har'a okay sinifita. BBC deemaatti dhageeffadhaa. Bulchaan aanaa Jaarsoo miseensota Shanee TV miseensota uummata nagaa irratti yakkoota raawwatame raayyaa ittisa biyyaa wajjin qorachaa jirra. Interview godhe BBC. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaadhaa. Koreen Abbabaa Garasuu inuu quban qabu dantaan unuyyuu quban qabu sin jechaa jira bara. Akkamitti bro akkamitti qumaara lubbuu ilmaan Oromootiin taphachaa jiranii jechuudha. Qumaara lubbuu ilmaan Oromootiin taphachaa jiran jechuudha. Ikaleen ni beeka ibaluun ni beeku ibaluun quba qaba ibaluun quban qabu minaamin. Erga Abbabaa Garasuu kana jedhee irraa ba'ee booda jiraattota naannoo aanaa Jaarsootti BBC'n bilbile. Barruu BBC deemaatii dubbisa. BBC'n katti bilbile nama abbaan obboleessi wasilli eessumni irraa ajjifame bilbila. Ilma kiyya jedhe. Sa'aatii 12 fi naannoo sa'aatii 12 walakkatti nuyi loon bobbaasee jirutti ilma kiyya na biraa fuudhan jedhe. Abbaatu jedhee beeki. Abbaa gudeeda dhalatu jedhee beeki. Gudeeda dhalatu BBC'tti intervii kenne. Ilma kiyya na jalaa fuudhanii Shanee orjinaalayyuu kana shiftaa arganne jedhanii odoo abbaa sagaleen abbaan dhaga'u ilma isaa jalaa rashanan. Ilma isaa jalaa ajjeesan. Maaltu si dhaga'ama? Reeffa ilmaan kennaa soqannee arguu dadhabnee wasilli jedhee sumni jedha. Kaan ganama subiin dhufanii biraa fuudhan. BBC'n sitti himee jira bara. Uummata nagaa shiftaadhaa Shanee wajji yaasni jechaa jiranii bara. OBN si gabaasee jira bara. Uummata nagaa kawaa takka keessa hin jirre. Kawaa takka hin beeyne. Kan miseensa jaarmee siyaasaa kamiyyuu hin ta'in. Kan ofiifuu waan nyaatee dhuguu hin qabne. Kan qaala'insi jireenyaatii fi rakkoon uumamaa ishtirasa adda addaatii fi cinqaa fi ciinsoo adda addaatti uume kana
jumla rashanaa jiran jechuudha. Okay, amma wanni isinii galan fakkaate. Oromoo Boronatti, Gujitti, Baaletti, Arsitti, Shawatti, Wallaggatti bakka hundatti jumla rashanuun hanga abbootii gadaa abbootii amantatti illee yeroo gabaabaa hin dhufa. Maaliif kana gochuun barbaachise? Kanaaf deebii Shimallis Abdiisaa mataa isaa siimaa jira jechuudha. Ajandaa guguddaa akkanaa kana kafar godhuudhaaf Shimallis Abdiisaa haasaa sii fida jechuudha. Shimallis Abdiisaa warroota kama garaya jirba warroota nuti miidiyaa irratti nagarre kan kana dubbadhu miidiyaa irratti jedhanitu jira jechuudha. Har'a Facebook irratti maal maxxansaa jirtan? Har'a TikTok irratti maal post godhaa jirtan? Haasaa Shimallis ka bu'aan qabnatu ajandaa isinii ta'e jechuudha. Ajandaa dhugaa, ajandaa haqaa jijjiirtanii jechuudha. Haasawni Shimallis mool lubbuu ilma Oromoo tokkotu siif qaali. Lubbuu ilmaan miskiinanitu siif qaali. Shimallis Abdiisaa irra deddeebi'ee maal siin jedhe? Abiyyi irra deddeebi'ee maal siin jedhe paarlaamaa keessa taa'e? Dhala dhaabaa hin dhalinaa. Qaala'insi jireenya qannasu dhala dhaabaa. Shimallis illaa irra kan dubbatemi asiin durallee dubbatemi. Abiyyi Ahmad gadda paarlaamaa keessa dubbatemi. Kun isiniif haraa. Kun isiniif haraa. Okay. Oromiyaa keessatti waggaatti nama miiliyoona tokko oltu dhalataa. Qaala'insi jireenya akkamitti hin daballee dhala dhaabii siin jedha biyyi. Dhala dhaabii siin jedha Shimallis. Okay. Oromoo waggaatti miiliyoonni tokko yoo ka dabalu taate ka miidiyaa irratti dhagaameef hin dhagaamii wajjin 500,000 parsantii 50 hir'isuu qabna lubbuu ilmaan Oromoo rashanuu ajjeesuu Oromoo balleessu. Kaayoon jiraa kana gaa. Kun kaayoo nafxanyaati. Kun kaayoo diinnan Oromooti. Kun kaayoo alagaati. Kun kaayoo itti Oromoo balleessan. Oromummaa Oromiyaa dhaloota balleessuu. 500,000 okay. Reeshoo jarri kaana miliyoona jedhanii miti. Miliyoona keessa 500,000 yoo fixan 100,000 keessa sabboonummaa Oromooti itti akka guddatu parsantii meeqa? Sirna kanaan kan bocamee guddatu akkam waggaa 20-30 keessatti maal godhuu dandeenya ka jedhudha jechuudha. Warroonni isaan rashanan keessaa akka BBC'n gabaasetti qeerroo umriin isaanii 20 keessa jiru jechuudha. Dhaloota kana rashanuudhaan, dhaloota kana kolaasuudhaan, dhaloota kana hamilee cabsuudhaan, dhaloota kana gartee akka inni hamilee hin qabaanne, akka inni viizhinii hin qabaanne, mul'ata hin qabaanne, galma hin qabaanne, kaayoo hin qabaanne hamilee cabsuudhaan, hamilee ka cabsitu bar rashanuu qofaanii miti bar. Tokko qaala'insa jireenyaatti goota. Tokko rakkoo adda addaa akka inni rakkatee beelahee Abiyyii fi Shimallisitti harka kennatu godhu dhaloota. Naa qabaddatan. Hiyyummaan harka si kennachiisti. Rakkoon harka si kennachiisti. Nama rabbiitti amanu. Nama obsa qabu. Nama kaayoo fi akeeka galma qabsaa'uu fi galma jireenya qabsoo qofaa miti. Kaayoo fi galmi jireenyaa galeef qofatu waan kana galmaan ga'uu danda'a. Baraabii furguggee gadi jedhanii dabarsan ka jedhu mammaaksa Oromoo yoo sammuu keessa si dhufte qofa sirna biltsiginnaa jalaa ba'uu dandeetta. Yookaan yoo si rakkisa, si beelessa, hujii si dhabsiisa. Gaafa rakkattee beeloftee asiin ammoo qabsoon laaffattee baana jetti. Abiyyi dhaqee harka kennattaa jechuudha biltsiginnaa. Gaafsa biltsiginnaa maal si jedha akka saree foon si kennaa jechuudha. Ana malee hin jiraattu siin jedha. Si malee hin jiraadhu jetta. Eegas akka inni taate akka ተነቃፋ ምናምን ጃፈረሊፋ ምናምን አመጊሼፋ ምናምን ወር መቃያ ሙደንደ ተሳለሳሚፋ ምናምን ወሮት እዱ መቃሉ ደንደ ነጅቹ አከ ኢሳኒ ታታይቹ ዋሲ ደርበሰን ቡተተሰን አለ ጅሬኝን ቀብዱ ይቹ ኩኒን ዶም ዳስቦራ ዳበር ፓስፖርት ቀባቢ ብየ ካናዳ አውስትራሊያ ኖርዌይ ደቤ ጅራቹ እንደዳበር ከብየ ከሳ ጅሬኝ ተደሰኒ አከ ኢሳኒት አመኑ ረቢ ገድት አከ ረቢ ተቀበልጽግና ላሉ ጎደኒ ummata qaraa jiran qaala'insi jireenyaa addunyaa irra dabaleen sababa godhachuudhaan rakkootti uumuudhaan maqaa siyaasaatiin dhiibbaa adda addaatiin kan biizinasa keessaa baasaa kan kasaarsaa ummata harka qullatti hambisanii ummata isaanii akka isaanii ta'utti bocachaa jiran jechuudha biyyifa biltsiginnaa kana godhaa jira.
dhugaa dubbachuudhaaf warri biltsiginnatti galee kun guutuun hin beektan. Warri diaspora biyya alaatti galee yoo xiqqaate $3,300 irraa $5,000 mootummaa irraa ji'aan argata. Yoo mallaqa yoo hayyuu Oromoon arrabsin yoo qabsoo Oromootii fi mooraa bilisummaa Oromoon abaarin mallaqni kun hin jiru. Sababa kana abaaranii jechuudha. Biyya alaa ta'ee mallaqa kana argatu maqaadhaaf mallaqa gana argadhaan jedhee damooza isaa ka ji'a ka argatu liistii loona barshunuun jettiin Awurooppaatti inkamii ji'a ka inni argatu ka Awurooppaa forjidii biyya alatti dabarsiifatee doolaara kiyya galiin Noorweetti doolaara Itoophiyaa 4,000 kun 5,000 jedha. Bara 1,000 takkan argatu 1,500 argatu bara. Forjidii dabarsiifatanii biyya galan mootummaa galchan inkamii san biyyatti argachuu qaba jechuudha. Ka biyya keessaa hoo qaala'insi jireenyaa garaagaraatiin weerarsanii akka inni harka kennatu gochiisan jechuudha. Ka harka kennachuu dide ni falmatan beekan. Arra aktiivistiin Oromoo qabsaa'onni Oromoo biyya keessa taa'anii falmachaa jiran eenyufaadha namoota hagam hin beekna hundi keenya jechuudha. Har'a nama meeqatu mootummaa kana galee hin beekna jechuudha. Mootummaan kun mootummaan amma jiruu fi sirna amma jiru kaalkuleeshinii dhaatee maatisii dalagee bu'aa kan bu'aan kiyya maalii kasaaraan kiyya maalii asii dhufee jira jechuudha. Har'a baay'ee ifa mana godha ambarata akkaawuntiingii baradhee biizinasa baradhee akkaawuntiingii yeroo barannu keessatti ikoonomiksiin baranna antarpiraaran baranna waan hedduu barnoota hedduu keessatti baranna. Haala itti hojii uumtu antarpiraanshippii baratta antarpiraana jechuudha. Manaajmentii baratta, maarketingii baratta, ikoonomiksii baratta, fiildiiwwan akka koman koorsitti jechuudha. Meejeriin kenna pirinsipilii haa ta'u malee, faayinaanshaallii haa ta'u malee. Gaafa barnoota kana barattu har'a anamma hin dhufa an Saad Ismaa'il ibalu jedhama. Haala ittiin karaa gabaabaadhaan mallaqa itti argachuu dandeettan. Haala ittiin gartee karaa gabaabaadhaan waa'ee namu meentaalitii uummata Itoophiyaa saayikoolojii uummata Itoophiyaa biyyi nyaatee namoota hedduu isinii bobbaasii jira. Yoo bobbaasan jalaa kabaatan taati malee. Karaa gabaabaadhaan akkasiin maallaqa argachuu dandeettan akkasiin duramuu dandeettan an tiiktookii kiyyarra taa'ee feesbuukii kiyyarra taa'ee isinitti himuu hin dadhabne jechuudha. Garuu haala ittiin galma gahuu dandeettu haala ittiin fiixaan bahuu dandeettu hin beektaatu namni sitti meeqii miti bara. Har'a sima kana daasporaa hedduu gama sooshaal miidiyaatiin warroota mootummaa kanaa fi sirna kana morman kokomiitii adda addaa keessatti hiriira bahuudhaan marree har'a namoonni hedduun ija shakkiitiin wallaalaa jiran. Hayyoon Oromoo cinaallee bahanii jiranii amma akkana mooraan qabsoo bilisummaa Oromoolee raanfattee jirti gaggamaa sooshaal miidiyaatiin marree amma ani dhufa tiktook irraa kan ammoo miidiyaa tokkorra taa'ee akkanatti asirraa ka'ee mallaqa akkana argadhee akkana godha mallaqa goloo qabaatte akkana siin jedha. Kana jechuun saayikoolojii uummata Oromoo abiyyi baratee jira jechuudha. Ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirru rakkinni kenna rakkoo mallaqa rakkoo bu'aa akka ta'e abiyyi sirri beeka bareechee. Garuu biyyoonni bilisooman biyyoonni dimokiraataman rakkina mallaqaan qaban lammiileen isaanii dantaa mallaqaa osoo hin ta'in dantaa hegeree birmadummaa biyya isaaniitiif qabsa'an. Har'a Yuukireen biyya Yuukireen irratti barra lammiilee bilaa Suudaan himaa hin taane Afganistaan koottaan lolaa ji'aan doolaara hagana isinii kafala yeroo jettu meeqatu kamtu rakkatee Itoophiyaan Finfinnee keessatti nama meeqatu salphiseni rakkoo mallaqaa iyyummaa lammiin isii yoo sababa mallaqaa dhabiinsaan loluu didee baqataa kan biyya sarara duudu'aa jira. Kun immoo itti jannabaasii lubbuu isaa baqatee beesaa sababa saayikooloojii sababa jireenyummaa fi birmadummaan biyya sanii galuu fidee baqata. Ka Itoophiyaa waan biyya isaan ta'in bifaan isan fakkaanne sifaan isan fakkaanne akhlaaqan isan fakkaanne ji'a lamaaf ji'a sadiillee taatu lubbuuti qoonqooti ilma kiyyaaf mallaqa san waan damoota argatuuf argachuu dhabuu hin beeku. Imbaasii Raashaa dhaqee hiriira ba'a imbaasii Yukureen dhaqee hiriira ba'a rakkinni Itoophiyaa rakkoo diinagdee rakkoo mallaqaa akka taate
Abiyyiif kalkuleeshiniin galee dargaggoo iddoo sitti babbaasee jira jechuudha Abiyyi. As gubbaa taa'ee karaa gabaabaatiin miiliyoonarii godha. Abbaan barbaade suufa uffata barbaade jiraachuu hin danda'a. Suufni fi biyya Awurooppaa kana keessatti biyyatti qaala'uu mala malee biyya Awurooppaa kanatti suufa doolaara 50 doolaara 200 bituu dandeetta. Guyyaadhaan namni jijjiirachuu hin danda'a jechuudha. Bakka uffattu san garuu beelaa ollaa keetii jataamaa miskiina ollaa keetii kabeetu saniif yoo goote irra gaariidha ka jiru meentaalitii diaspooraa hedduu keessa jira jedhee abdii qaba. Warroonni waa sadaqatu warroonni rakkataa gargaaru hedduun jiraachuu malaa jechuudha. Har'a konkolaataa gaarii oofuun odoo obboleessi kiyya diroonni tumamaa jiru. Odoo taankiidhaan tumamaa jiru. Odoo ilmaan Oromoodhaan jumlaadhaan rashanamaa jiran osoo laayivii argitu. Konkolaataa gaarii oofuun uffata gaarii uffachuun kana qaba jettee kana nyaadhee kana quufe jettee poostuu godhuun ana naan galu namoota